Gafa wallaga dirooniidhaan keemikaalli itti face diroonaan tumaman militariin abbii qabu irra bobbehe lubbuun numa jirtan ture miti gaafas maaliif hin dubbatinaa gaafassan moo kursi ol jala qabaa turtan gaafas arra garuu tokko duunaan daftanii waan ni gootan lubbuun oromootis wal qixa ilaalamuudha qabdi lubbuun oromoo waluma qixa gadduufii qabnaa jechuudha خدوما خنين جو درو مدوات نتين دبي درين دوات سبا سبلموتي تاتي نتوجك أمنا مارة وريتن أكاونتي تيسن رتي جوينت قدر دورسان أكاونتي تيسن بانكي تيسن إسوجك أباتنيف جوينت أكاونتي وليمبانا سان وجك أبداني يتشود يوخا بيزنس وجبانات داتي owner of business ولينتها أكوجيك أبداني أشوف بزنس خيسنا كسيت بيجرو خيس جرات ماله بيت أبالا من كبتو أباتوكو كبتي أني وان أورومو ترى نمان جمع تشستو كون كبو أورومون هك أكبا لوجا كبا هك أنا ما تندبر دانجا أنا ما هنتويني بيا أوروميا خيست أبا فرد على تشودن ده فيلمات اللي برزدانتي تهودن ده garu biti santi ya gosaki jala tingal chechun dendo khuya kayechura isi warri gari ori dirred awat dalatani dirred awata sabasab lamota wajik amnetan me huddun isilla ma jabuti dak wajik amnaja dema arraji jugumate nyato opidion war kafute jara khana khanite khaysa dakati wajik amnaja wan wajik abdani fi wan addak abdani fi wan walink abdan addabara أولما ولين كبدا هيريوما دائمما وان ولين قدته فيروما إيجات اللي ولين كباتشو دنديسا جرو درين أو نياب أوجك كباتشو دنديسو درين أو لف أورموتي فيتو هيريابا فيتك أبادلو فيتو جارسك جرهاتو فيتو جارتين تجرهاتو سرقوتي سني درين أو ولي خني نتانيتي متخول فوتن درين أوا ولي ملتي سنتني تبخي المولين ردلتن درين أوا أبك أبتي آتي تأتي مقالا سنيفي أنت بادية أولا سنيتف نوف والكت ألفتتو درين أوا نما بران نقو جولة درين أوا مالي أكا أجائبان ننكا أكا أجائباتي مقالا قدتي بها أوروميا مقالا لوكيشن استراتيجي رجرتو مقالا نجنسي شني لفي جلديسا في زيلان برا أدون دكانا وليه التاما توري أنا لالتا أنا انت لبادية سيجال أنا انت لبادية لالتا درين دوا وفتا خيسان في الرابافتاني نما خنيتاني كلان يائنا تناف وجاه الدو تفتمتن تناف وجاه الدو يرتون شفت هركيسن اللاتي نوتي سبا سبلا موتا وجيك أمنا أت UN دا UN موتم من جم تومي بيا موتم من الدنيا شفت رفيع كرسي خيسا أبو سان الدنيا ولين كبا مو أتي أفريكان يونياني كافين فينا بيلدينغي جارته بيا شوفا ولد رفيع ولد أفريكا يونين مانا سوالين كبا شوفا لالتا يجول جارو فينن تا أورومياتي وري على رفع درين أو مانا توكو لما جارته في درين دو تساني تاوندن ديسو أن إساني متخانا أرسو ورا خينيا خجرة خانا لويرة تيغبهوتون أجائبانا التوجر نانا وإسان كإسان ماجوريتي أورومون غويا تقبلون دندو وان توكو دانغا دبرون غاري متي واني شفتي ليميتيك أبا درين أوا خبجا اتقروف درين أولا فأورومو سيرانيس أكتات ربيس بيخا نمنيس بيخا أكوما فين نيد أفجأمي جاتين لبوتي في
gadhiinni itti gannaqamee lafeen itti caccabxee gatiin lubbuu itti kafalamtetti ta dirree dhawaatis gaafa dhufte Oromoon achuma jirti jechuudha. Ati warra wajji qabdaan jay wajji qabneetoo ollaa kee nagayaan taa'e. Garuu lafti Oromoo dirreen dhawaa lafa Oromoo ta'u ati miti ka gaafannu jechuudha. Asafaariyochi nama qaanfachiiftan. Akkana jara keenya jajjabaadha. Waaqni nu gargaarinaa yenna. Warri dhagaa bu'uuraa san dirree dhawaa lafa kaa'e yoo beekamee namoonni Oromoof dhimminaa Oromoof yaanneettan. Kitaaba dhagaa kachi kaa'an san fidaanii dubbifnaa jaanii fuudhaa dubbisaa. Kitaaba san fuudhaa dubbisaati. Oromiyaa bahaa keessa Oromoon bakka tam jirti irratti agartanii jechuudha. Amma yoo laalte warri kililii shanii kun hin qaanfanneen maappii takka tottolchanii Baabbilee Gursum funyaan biiraa funyaan ujubaa cinaasan daarii muumaal dirree baaduutii isinirraa fe daarii mucinaa baaduu jira miti dirree baaduu yoomirra kaayyattan achirra bakka sanirra jechuudha ona jaarsoo. Waanuma warri kun godhu jiranii warri kaanis asiin Hurso maal jedhanii naannawa gadii kana waan ni godhan. Jarri jalaan wajji dalagu jiranii jechuudha. Kana kafandi godhaa jiru tokko namicha Ismaa'iil Umar Geellee jan pirezidaantii Jabuutii maaliif arrallee ugaasticha isaanii achi yaaman istiraateejiin ammaatu nurra fashalte. Sila gadabuursi haaya nuun jee kadirree dhawaa mirkaneeffanne ni hinjifanna gatii gadabuursi lubbuu teenya balleessina jee Oromoonis kana jidduu ifa garte dureen hanga Oromoo wal nyaattu hanga lolli kaabaa kun jiru hanga Oromoon jidduu siitti kan ol gootu dafnee Mustafeenis achi kileem godhe nutis asii kileem godhe waan tokko goona jennee yaannee san fashalee istiraateejii biraa baafannaa ja'aniiti ugaasticha isaanii dabballee abdii ilee khature ugaas Mustafee ja'an kan Oromoota baha Afrikaa daangaa jaarsoo lafa jaarsoo irra jiru buqqaasee biyya maleeyyii godhe durriyoota kanaa jechuudha. Tanaaf Oromoo ablee qara lamaa si qaramaa jira eeggadhu. Ablee qara lamaa. Ableen qara lamaa odoo sitti hin dhufne qara billawni hoo gamni lachuu ji'i garsiisi. Dheengadda Sheekh Amin Ibrahim tokko je miskiin je. Baritti dhalatan malee hin dhalanneefi je. Akkasuma Sheekh Amin biyya namaa itti dhalatta malee hin dhalattuufi jechuudha. Dhuftee itti galtee dhalatta. Akkasi nurraatti daddarbaa warri abbootii gadaa behind the closet haasoytanis gabbahaati dubbadha. Namni dhugaa qabu hoguta kan qaanfatu hin sodaatu hin dhaammootu. Gabbee onnee dhawatee dubbataa jechuudha. Ummata fiitiif gaafa roorroon ija baaftee dhuftee yoon dubbanne gaafni dubbatan hin jiru jechuudha. Garuu waan tokko abbaan gadaa tokko joollee isaa yoo balleessite ni sirreessa. Yoo badiin jiraatte araara buusa. Yoo dogoggorri jiraate ni sirreessa. Kabadeen balleessite jaa. Garuu akka keetitti abbi mannaa namni miliyoonni tokko haa du'u afaan abbaa gadaa keessaa hin bahu jechuudha. Afaan abbaa gadaa keessaa hin bahu. Abbi nama anytime du'uu danda'a. Amri rabbiitiinis du'uu danda'a, ambiraatiinis du'uu danda'a. Namni miliyoonni tokko haa dhumu jechuun abbaa gadaa Oromoo irratti maaliif jenosaayidii labsuun si barbaachise sagalee ta'e waan hin dhageef jechuudha. Jecha abbaa gadaa afaanii bahu silaa jecha akka deemaan mi'aawu. Jecha akka shittoo urgaa'u jecha akka ililliin hoggaa baate gartem ililliitti halaala shuruuf kaansaa si dhufuudha. Jecha abbaa gadaa afaanii bahuu qabu. Abbaa gadaa ilma xiyyaa barinni ilma xiyyaa idda du'u namni miliyoonni tokko aduu hoggaa jettu kadu atti faraddu kunoo ilmaan keetii miti. Kadu atti faraddu ilmaan keetii miti. Akkamitti kas jama abbaa gadaa afran qalloo jechuudha. Akkamitti kas jama. Rabbiin Oromoo jidduutti nagaa fidu. Rabbiin Oromoo jidduutti dadaa fidu.
lubbuun Oromoo takkana dhumtutun dargaggeessi Oromoo takkana dhumu kun warra silaa heegare daangaa tiisuudha jechuudha. Wanni takka nyaatteen ganda keessa deemtee ijoollee teenya fixxu milishaa fi liyyuu haayilii tajaantun rabbuma keessanii ja'ati silaayis rabbiin beeytanii seeran kabajjanii wanni isin beeytan tokko hin jiru wanni imma isin kana gootaniif waan wayyaanee hojii godhaa turtan. Yakka keessan san tokkoon keessan mana seeraa waan dhiyaatanii gatii teessaniin harkatanii fi amma duraa'uu nama finnee namni waan godhan jiru ammaas ni finnaa jettanii yoo itti fuftan ta'e itti oofa garuu guyyaa wal gaafatanii dhufa dhiiga qulqulluu dargaggoota Oromoo gabbaaftanii ganamaa galgala rashantan yoo dhiira taatan deemtanii isiniif horika keessaniitu maa faannoo Wallagga Bahaatii fi Shawaa Lixaat irraa hin qabne. Ma faannoo kaaba shaggaritti Oromoota ciccibsitee qaltumaan qalle. Ijji teessan dargaggeessuma Oromooti yaa OPDO barakaan qabdan silaayisi. Joolleen isin jala dhalattu barakaan qabdu biitti isin bulchitan taatu taan gurgurtanii fixxan taan saamtanii fixxan isin ummata rabbiin barakaa irraa fuudhee jechuudha. OPDO'n. Mee dargaggeessa Oromoo kana haga yoom akkana fixxan? Harki keessan isinin dhukkubu rabbi harka keessan faali jittaa ergu. Dargaggeessa Oromoo mee waan biraa yoo dhabdan wahii balleessiteettanii fuutanii gorsitanii yookaan hidhannootti kannitanii deemdaangaa kee eegin jettaniini haga yoom haadha Oromoo boochiftan haga yoom dargaggeessa Oromoo kumaatamiin ajjeefama haga yoom obboleeyyan lama bakka takka irra shantan yaa OPDO isin gosaafis hin taatan biyyaafis hin taatan sabaafis hin taatan. Bar ilmaan isin ajjeeftan kun ilmaanuma akka isin dhalchitaniiti bar ilmaan biraati miti bar. Ilmoon teessan garuu yoo mataan dhukkube biyya Jaapaan, biyya Faransaay, biyya Ameerikaa, biyya meeqa haakima geessuudhaaf fiidanii jechuudha. Garuu ilmoo haati qoraan itti gurgurtee guddifte guyyaa aaraa gabbaaftanii kumaatamarra shanaa jirtanii jechuudha. Sila isin dhiiraa miti liyyuu haayilii ogaadeniif shiftoota isa kadirree dhawaa keessa nama fixu kan onne dheecanii ittiin dhoytan hin qabdanii jechuudha. Mootummaan kun haga ajjechaa Oromoo irraan dhaabinitti nagee akkan barbaanne asumaan beekamutu irra jira jechuudha. Mootummaa dhiiga namaatiin gabbaramu jechuudha. Dhiiga namaa gannaqee ka dhiiga namaatiif gabbaru jecha. Mootummaa karayyuutti ibidda qabsiisee laala manni kiyya akkatti ifu manni nan jaarradhe je'e taa'ee gammadu jechuudha. Mee dhaabboota siyaasaa hojii wal mormu warra qabsoo karaa nagaatiif qabsooynaa jo Oromoo faannoo tana bakka jirtummee waan fedhan haa wal godhani. Garuu dargaggeessa Oromoo harka qullaa mana taa'u gaffuutanii gagguurtanii rashanuun kun sodaa rabbiillee hin qabdan. Dhugaa rabbi. Garaan nama badawaan Oromoo kan hoggaa dubbatan. Amma Kurnel General Hailuu Gonfaa tokko qawween dhaabbachuu qabdi nagayni Hailuu Gonfaa eega nagaaf akkanatti hawwitee jaalatte warra oliigassi ergu kanaan ajjecha dargaggoota Oromootirraa dhaabaa nagayni akkasi dhufaa maan jenneen oduu ajjecha biyya keessa dargaggoota irraan dhaabin obboleeyyan qawwee wal dha'uun dhoorka barka qawwee wal dha'u ka hidhatee wal dha'u jiraa miti ilmaan haadha jala guurtanii rashanuu jirtan kun Hailuu Gonfaa. Ilmaan kee Sweden jiraatan, Sweden baratan. Jireenya gaarii keessa jiraatan. Garuu dhiiga dargaggoota Oromoo ka gabbaasanii fixu jiranii sani qoosuun ta'u. Yaaboo namni umriidhaan ture waa hedduu dharka. Yoo waa baruuf, waa arkuu feete, dhaga'uu feete, biyya hedduu keessa deeme. Bishaan hedduus tarkaanfadhu. Umrii barakaatis qabaadhu. Waa hedduudha agarte jechuudha. Waa hedduu. Gara jabina keessaafuu amma ajjecha akka Oromiyaa keessa deemtu naannoo biraatti agartu. Ajjechaan Oromiyaa tadaangaa dabarte. Kana duba gurbaan warra Abdiisaa tokko Oromiyaadhaan bulchu jiraaja. Asiin dargaggeessa Oromoo fixaa. Asiin lafa Oromoo saamsisaa. Shimee minnoo tinnish yeellam. Mee warra abaa'oo kana dhiyaadhaati akkamitti ka nagee biyyaa eegan akkamitti ka daangaa kabachiisan
akkamitti ka daangaan Oromoo kabajaa qabaatu akkamitti ka sabaa sablammoonni wal keessa jiraatu wal kabajee wal jaalatee waliin jiraatu deemaa isaanirraa bara maaliif isin akkuma OPD Tigraan isin fe'atte sanitti qeeroon fe'ina san isinirraa lafa keessee kiiloo 4 isin neexee jechuudha wanni biraata akka tabeeytan jiru baabbush manem isin diinni keessan ka jalqabaa ABO diinni keessan kataanu qeeroo bilisummaa Oromoo diinni keessan ummata Oromoo firrummaan keessan eenyu OPD odoo isin jajnuuti taanis wal guurratee deemtee kunoo Orofaannoo itti ganda Amaaraa keessa akka harree daaraa keessa gangalatu achi keessa gangalachaa jirti jechuudha maqaa kiyya qabatte jara keenya maqaan Oromoo jedhu kun maqaa akka laafa dhufee miti jechi Oromummaa jedhu kun ka akka laafa dhufee miti arra Oromoo mormoo ol qabatee dubbachuun bishaaniin hin dhufne lafee namaa dhiiga namaa hayyuun meeqa itti kitimame dubartiin meeqa itti dhabamte ol deemaan meeqa itti dhabameeti arra dhufe OPD'n akkuma waan isin fiddee tokko waggaa tattaatuun ajaa'ibsiisaa baran yaa OPD qabsoo bilisummaa Oromootiin dhoqqee keessaa si baasee galata galchi karaa nagaa hojjechuu barbaadde nagaa Oromiyaa keessa yoo feete waraana bilisummaa Oromootii hojjis nagaa buusu dhaaboota Oromoo ka jiran hojjinis nagaa buusu san hin taatu yatta ittuma fuftigaa qabsoon isin dhaabbattu atis nama numa ajjeefta namni ni sumarraa ajjees waraanni keetis numa dhumaa jechuudha